Dhukkubbii yeroo muraasaa miti. Umurii isaanii guutuu waliin deema. Kittaannaan aadaa miti. Gochaa booddeetti hafaa mirga namoomaa sarbuu fi fayyaa dubartootaa miidhu malee. Kittaannaan shamarran keenya irratti Dhukkubbii cimaa dhangala'uu dhiigaa garmalee. infekshinii fi rakkoo fayyaa yeroo dheeraa, Rakkoo yeroo ulfaa fi da'umsaa akkasumas dhala dhabuu yookiin maseenummaadhaaf isaan saaxila. miidhaan isaa qaama qofaa irratti miti, xiinsammuu isaanii irratti miidhaa guddaa geessisa. Kana malees walquunnamtii saalaa irratti dhukkubbii fi miira dhabuuf saaxilamu. Kittaannaan shamarranii miidhaa malee faayidaa hin qabu. Amantii kamiinuu hin deeggaramu. Shamarran keenya sodaa keessatti osoo hin taane Bilisummaa, nageenyaa fi barnoota keessatti guddachuu qabu. kittaannaan haa dhaabbatu. Jireenyaa fi egeree shamarran keenyaa haa eegnu. Shamarree eeguun egeree biyyaa eeguudha.